mariidhaan hiikkan. Saba icciitii qabu ta'uun nurra jiraata. Miidiyaa isaanii irra deemnee firfirsaa oolla miti. Isaan wajjin allaayinsii uumuudhaa dhamaana miti. Isaan wajjin qabsaa isaan takkas nu godhe jecha hin ta'u. Qooqa garagaraa kan dubbatu kaayyoon isaa tokko kan ta'e. Meeshaatti amanuu meeshaan sammuu hin ajajamne qubaan ajajamu. Sunis dhufee jaarsa jaartee ajjeesa. Kunis jaarsa jaartee ajjeesa. Maa inni garagarummaan isaa? Kanaatiif isa kana keessatti maaliin jechuu barbaade? Dhugaadha. Nama guba, nama aarsa, nama bilbilsa. Garuu gochuu kan qabnu fallisaa hammuma dhaqxee itti duuluun isa dhaabuu otoo hin ta'in sanaaf sababa kan ta'e ofii keetti tokkummaa kee qabaachuu akka sabaatti. Humna kuun bosona taa'ee, kuun biiroo taa'ee, kuun cal jedhee otoo hin ta'in tokko taateeti. Jijjiirama kee eeggatte. Hanqina isaa wajjin waan ammoo farkaa qabnu kana eegganne waan irratti hanqate itti dabaluudhaaf waloon qabsoofnee isatu fala. Isa sana waraanuuf meeshaa gochuudhaan hin ta'u. Gochuu qabna yes but kooziinsa nuyi hanqina mataa keenya tokkummaa keenyatti deebi'uu qabna. Isatu nu baasa. Nama himachaa jiraachuu hin qabnu. Anamma himachuuf maamileetti hin qabu. Faannoon Oromoo achi buqqise akkas godhe. Maal jedheen himadha ofii kootti gochuu otoo hin qabu. Saba guddaa ta'ee wanti xiqqoo akkasii himachuurra tokko ta'een dhaamsa. Ruuqqaa ibiddaa achi ruuqxee fi gaafate as deebite kan boba'u ta'uun irra hin jiraatu. Isa akkasii kana himachuun nurrayyuu hin jiraatu. Hanqina mataa keenyatti ofitti muudha. Isammoo tokkummaadhaan irraanuudha. Jijjiirama finne kan ammoo tifkannee yoo sana gooneedha malee jarri dura gaafa jijjiirama finnu waliin turre. Hanqina mataa keenyaan saaqa mooraa saaqneen nutti galanii kan jedhuu barbaadeen isammoo tokko taanee irraanuun nurra jiraata sirrii miti nasiisachiisi jechuudha. Naannoo Oromiyaatti qaamoleen hidhatan amma egaa karaa nagaatiin waamicha nagaa fudhatanii kan deebi'aa jiran jiru. Kuni gara fuulduraatti akkamitti cimuu qaba nageenya Oromiyaa waaressuudhaaf? Isa kana iyyuu kan barbaadu. Ijoolleen laga jirtu kunis sabuun kana keessaa ba'a. Sabni laga nuu bu'aa jedheen hin jiru. Isa mootummaa keessa jiruunis qawwee hidhadhaan walajjeesaa hin jenneen sabni kun. Isa laga jiruunis qawwee hidhadhuu dhaqiitii isas jiru naa ajjeesi hin jenneen. Kan jedhe sabni kun yoo jiraate jijjiirama amma jiru kana wal ta'aatii naa gabbisa. Wal ta'aatii waan nafee itti naa dabalaadha. Ummanni keenya jedhu. Political parties haa ta'u namni dhimma siyaasaatti ittiin dhiyaadha nagalcha jedhu saayikoo ummata keenya keessa jiruu fi gaaffii ummata keenya keessa jiru maaltu jira jedhee kana xiinxalee dhimbiibee isaaf kan ta'u gool seet gochuu qaba. Galiisaa kaawwachuu qaba. Galii ummataan adda ta'e yoo keewwatte ummataan walitti buuta jechaadha. Kan kana si agarsiisu maayinni. Uummanni kuni kallattii arfaniinuu baheeti nagaa naa buusaa ijoollee koone. Kallattii arfaniinuu baheeti qambara ofirra kaa'ee hooda godhee tulluutti bahee malkaatti bahee ati siinqee namni abbaan gadaa nafne hundaanuu nagaa naa buusaa nuti amma nagaa barbaannaa jijjiirama dhufe kan fiddan kanarratti qeerroo isaati. Jijjiirama fiddan kanarratti waan hafe wal ta'aa naa dabalaa jedhe malee ati laga bu'ee ati mootummaatti fi ati taa'ii ati sin ilaaluu hin jenne uummanni. Isa kanarra dhaabbatameeti ijoolleen laga jirtu keessaa isuma dhugaa warri fagoodha. Qawwee nutti kennanii wal nu lolchiisan booda boroo nu seenuuf akkasii hubatan akka deeman warri hubatan warri waamicha uummataa dhaga'an edaa dubbiin akkasii uummataaf anoo qabsaa uummanni koo wal ta'a jedha uummataaf hawwatanii warri galan jiru ammas warra hafan kan galuuf qophaa'an jiru kan gara fuulduraattis galan jiru warri immoo itti xichanii wal dhibiinsa walitti bu'iinsa Oromoo kana madda bizinezii immoo godhatan jiru isaan wanti kun nagaan akka bu'uun barbaadan isaanirratti beekuun nurra jiraata jechuudha. Kanaatiif ani akka nama dhuunfaatti yeroo darbes naan ijoollee bosona jirtu wajjin naasofne akka obbolaattan ilaalan obbolaa wal lolte abbaa faadhaan gammachiiftu. Amma haati keessan abbaan keessan gammadu hin jiru wal loluudha. Walitti araaramuuf gamaalachuunuu warra maatiitu ililchee gammada. Ebel ajjeefne yookiin asii ajjeese yoo jedhe achi ajjeese yoo jedhe uummanni ililchee kana waan isii godhu hin jiru. Hin gadda keessatti copha. Gadda isaa himachuullee dadhabu. Maaliif obbolaa wal ajjeese? Ijaa kanaatiif ani mareetu ilaameen nu baasa. Mari'annee argine waggaa 5 kan argine maal finnere? Bilisummaa isa kam finne? Qotee bulaa isa kamtu deemee qotee barataa isa kamtu mee bakka nageenyi hin jirre kana jecha Taaddasee Birruu barreessine bara. Uummata barateetu mirga isaa gaafataa isanni jedhee ittiin dura qabsooyyuu bu'uuresse faallaasaa uummata hin baranne uumaa fi oomishaa fi jira. Uummanni hin baramne immoo mirga isaa boruu hin gaafatu. Warri fagoo taa'ee nu ergatu uummata hin baramne akka uumamu. Oromiyaa duwwaatti hafte akka uumamu. Uummata qawwee duwwaa baatee olii gaddeemu malee uummata sammuudhaan hidhate akka nu uumamu. Waan mirga keenya akka wallaalu akkas nu godha. Kanaatiif warri hidhatee jiru kun ilaaf ilaametti adeemu. Nuti lachuu obbolaadha. Wal balaaleffachuu ilaaf ilaametti adeemu. Uummata keenya kan gammachiisu kana. Kanaatiif yeroo darbes kan godhame kana ijoolleen galte jirti. Kumaatamaan galata guddaa qabu.
uummata isaanii dhaga'uudha. Kana caalaa uummataaf abboomamuun hin jiru. Warri afanis of dhaggeeffachuurra uummata dhaggeeffachuu, alagaa dhaggeeffachuurra of dhaggeeffachuu. Uummanni isaanii ammas akka ijoollee isaaniitti isaan simata. Alagaa wajjin gaafa dhaabbate garuu coomni Oromoo, boo'ichi Oromoo, imimmaan Oromoo hin oolan bula malee nama balleessa, nama salphisas, nama uqqisa, nama siqiqsa. Isa kana beekanii uummata isaanii dhaga'uutu irra jiraata. Kanammoo salphaansaa uummanni hojiin kan mul'ise isaan biras kan jirtu ijoolleen kan mul'isan nagaan deebi'anii, nagaan deebi jechuun qabsoo dhiisee jechuu miti. Waliin ajjeesiina. Yaada qabdan teebilii irratti fidaa karaa nagaan uffadhaa gaaffii uummataati. Isa kana gochuu hin danda'ama. Kana keessatti egaa akka nama buleessaatti akka jaarsaattis an fedhiin gosa kana. Walitti dhukaasnee taankii walirra deemnee wal ajjeesuurra taankiin as kan jiruun wal dhageenyee ilaafi ilaamee wal deeffachuutu walii abboomamuutu irra caala. Qeerroon Oromoodhaa akkuma jijjiirama fidee ammas nageenyi Oromiyaa nagalchaa, Oromiyaan nagaa argachuu qabdu yeroo kamiyyuu caalaa jedhee akkaataa qindaa'een dhimma nageenyaa fi akkaataan socho'aa jiru jira. Kanas immoo isinis itti dhiyeenyaan hordofaati jirtu. Kun hagam bu'aa buusaa jira laata? Dhugaa dubbachuuf qeerroo keenyatti kan boonuun nurra jiraatu keessa kan inni itti boonus, kan barbaadamus, uummanni kan hawwus adeemsa amma qeerroon itti jirtu kana. Qeerroon kan itti deeman keessa obbolaa gidduudhaa sagaleen qawwee haa ba'u kan jedhu sochii bal'aa godhaa jiru. Mana nama hundaa jira. Ganda nama hundaa jira. Kallattii arfanuu keessa jira. Yaadamni kun yaadama abbaan fe'eeriyyuu dhaamsuu danda'u miti. Yaadama yeroo dheeraa nu wajjin jiraatu. Yaadama dhalootaa dhalootatti darbu. Obbolaa waliin loliina. Qawwee waliin loliina yaadaan yoo wal dhibdee qabaattan yaadaan wal mo'aadha. Yaada mo'ataadha kun. Kan kana kaasan immoo eenyudha? Qeerroo kaleessa jijjiirama sana warra paartii siyaasaa kana isa qawwee hidhatee jirus isa qawwee hidhatee hin jirres eeganii dadhabanii ofii isaanii tokko ta'aniiti jijjiirama biyya keenya kanatti fidan. Har'as nagaan Oromiyaatti haa bu'u jedhanii amma sadarkaa Oromiyaa irrayyuu darbee sadarkaa biyyaa ta'eera yaadamni kun. Oromiyaa keessatti nagaan haa bu'u. Silence in the gun among brothers motoo jedhuun sochii nama dargaggoon keenya itti jiru kun dhugaa dubbachuuf baay'ee nama boonsa. Nama hedduu hambisaa jira. Nama hedduu lubbuu dhabuurraa hambisaa jira. Kan kana caalu hin jiru. Noobel hadiyaadha. Isa kana keessatti egaa yeroo ammaa ijaarama garaa godhaa jirti qeerroon keenya. Sadarkaa hundaattu daangaa hin qabu. Daangaa paartii siyaasaa hin qabu. Daangaa amantaa hin qabu. Daangaa sanyii hin qabu. Dhala namaa hundaaf. Akka Oromootti immoo kun sirna gadaa keessaa dhufe. Sababni isaa namni wal lole deebi'ee taraarama. Gumaa walii baasa. Gaaddisa jalatti deebi'a. Ijoolleen kunis kan jechaa jiran suma kana. Akka nama dhuunfaatanis kan irratti hojjechaa jiru. Ijoollee kana gorsaanii bira dhaabachaa jiran. Kan gorsaa jiru kanu. Kan nurraa bareedus kan. Miidiyaa alagaarra fiigdee olii gadi ka'ee Oromoo waan jiru hanqina jiru ilma Oromoo maqaa kaastee firfirsaa ooluurra gaaddisa akkasitti mari'attee dargaggeessa akkasitti dhaloota boru biyya dhaalu ilaa fi ilaameetti amanu uumuutu nurra jiraata. Dargaggeessa qawwee ittiitee bosonatti kaachisuu barsiisuurra ilaa fi ilaamee barsiisuu abbaa dhaga'uu biyya dhaga'uu hin nuffite dargaggoonni kun. Maaliif nuffan? Jijjiiramni isaan fidanii akka obbolaa wal loluufi. Jijjiiramni isaan fidan akka tokko ta'anii garaagarummaa yaada isaanii immoo siyaasessanii ittiin aangoo wal jijjiiraa deemaniif sirna gadaa keessatti akkasuma. Isa kanatu ijoollee aarsee, ijoollee miiressee gara sochii kanaatti galchee sochiin kun immoo daran jabaatee itti fufaa jira. Agalatooman qeerroon keenya eessayyuu kan jiran kun garee wayiitti kan qabduu miti sochii biyyoolessaati akka Oromiyaatti rool moodeelii taphachaa jira. Jijjiirama kana fiduutti qeerroon Oromoo rool moodeelii turan kan rafee dammaqsanii jijjiiramni biyya kanatti akka dhufu godhan. Ammas nagaa buusuu irratti waan gaarii rool moodeelii jalqabaniiru isa kana kan hundaa godhanii itti deemuutu irra jiraata. Nuufaa ta'u jeneraal akka waliigalaatti nageenya Oromiyaa waaressuu darbees kan biyyaa mirkaneessuu keessatti gaa qaamoleen hunduu akkaataa kamiin shoora baachuu qabu laata? Akka hawaasaatti eeggataa ta'uun nurra jiraata. Akka hawaasaatti gahee mataa keenyaa akka qabnutti ofitti himuun nurra jiraata. Eeggataa yoo taate nama wayirraa eegi. Namni wayii kan sitti himu akka ofii yaadutti malee akka ati yaaddutti himi. Akka ati yaaddutti akkan yaadutti kan keenya lamaan walitti dhufee kan biyyaa ta'a. Kanaatiif namni hundumtuu gahee isaa bahutu irra jira. Kana jechuun maali? Keessumaa hayyoonni keenya beektonni Oromoo waltajjii irraa of fageessuu hin qaban. Wanti isaan fageessu jiraachuu mala. Wanti isaan fageessu waan jiruuf of fageessuun irra hin jiraatu. Of fageessuun isaanii biyya balleessa waan ta'e. Deemee isaan balleessa. Dhala isaanii balleessa. Kan gochuun irra jiraatu biyya gorsuu, biyya ijaaruu isaanii kan biyya sheeppi godhu, dhaloota sheeppi kan godhu. Kanaatiif beektonni keenya hin qoollifatu sababa qabu.
sababni isaan qollifataniif amma wal salphisuutu jira. Aadaan keenya safuun keenya badee jaarsi bara daa'imni yookiin dargaggoon areeda qabdee kabalturra ga'ee jira. Safuu keenya cabsamaa jira. Kan ammamitti kana baqachuu sirra jiraata. Amma ofii hin kabalamu jettee yoo deemte bar ijoolleen kee boru hin jiraattu biyya kana keessa. Tokko beektoonni keenya callisuu cabsuutu irra jiraata. Callisuu cabsanii maal gochuu? Yaada ittitaa walitti nama fidu irratti xiyyeeffachuutu irra jiraata. Amma innaa tokko kaataagoraayizd of godhanii rigittoon maxxansanii deemuun irra hin jiraatu. Tokko kana. Lammatti civic societyidha. Civic societyin yaada gara garaa irratti ijaaraman dura biyyatu dursa. Dura nagaatu dursa. Dura sabni jiraachuu dursa. Sabni yoo jiraate sana as kan jiran irrattidha. Hundumtuu yaada isaaf malu taphachiisuu kan danda'u. Kanaatiif isaanis biyya ijaaruu keessatti, nageenya fiduu keessatti, jijjiirama dhufu irratti waa dabaluu keessatti gahee isaanii taphachuutu irra jiraata malee anaaf sirraa eeguun irra hin jiraatu. Yookiin humna nageenyaa wayii irraa eeguun irra jiraatu. Yookiin birookiraasii wayii yookiin bulchaa naannoo wayii yookiin godina yookiin ministeerri wayii waa balleesseef inni balleesse maal goona ree jechuun irra hin jiraatu. Inni nama dhuunfaadha akkuma kiyya. Akkaataa itti yaaduu qaba. Humna sadarkaa itti yaaduu qaba. Waa balleessuu danda'a. Anis waan balleessa. Anis akkaataa itti yaaduu qaba. Amma humna kootii yaada. Inni na yaadu kun anaaf sirrii kan ta'e siif sirrii ta'uu dhiisuu mala. Akkamitti sirrii hin taane waati natti himte malee ofirratti beekuu hin danda'u. Kanaatiif civic societyin kanarratti gahee guddaa taphachuun irra jira. Sadaffaa jaarsolii biyyaa, abbootii gadaa, sirna safuun dhaloota kan barsiisuun irra jiraatu isaan. Cabsanii ba'anii dubbachuutu irra jiraata. Safuun iddoo cabetti safuu kana cabeedhanii abbaatti munuun irra dibaan hin barbaachisu. Situ cabsee waliin jechuun nurra jiraata. Isa meessuun qopheessuuf otoo hin ta'in gara safuutti isa deebisuuf. Isa dogongore akka dogongoreetti gara sirrii ta'etti as deebisuudha. Isa qopheessuuf ta'uun irra hin jiraatu. Kanaatiif safuun iddoo itti cabe. Bulchiinsa keessatti safuu yoo cabe bulchiinsa cabse. Birookiraasii yoo cabse birookiraasii cabse. Kan uumaa keessa hin jirre cabse yoo ta'e isatu cabse. Kan mormituu keessa jiru cabse yoo ta'e isatu cabse. Dargaggeessa keenya cabse yoo ta'e situ cabseedhanii waltajjii kana qabaachuutu irra jiraata. Jaarsi kana kan hojjechuun irra jiraatu. Abbootiin gadaa keenya. Arfaffaa gahee mootummaati. Mootummaan jaalannes jibbines uummata kanatu filannoo waggaa 5 filatamee aangoorra jira. Amma waggaa 5tti mootummaan nu bulcha. Biyyuun kamittuu akkasuma. Isa files isa hin filles kan bulchuu qabu mootummaadha. Warri files warri hin filamnes mootummaa kanatti amanee filannoo amma dhufuutitti nagaan akkamitti bu'uun irra jiraata. Akkamitti filannoo isa dhufuun immoo waan gaarii fiduun nurra jiraata. Jedhanii isa jiru jabeeffatanii isaaf irratti deemuu keessatti baay'ee barbaachisaadha. Kanaatiif mootummaanis kana beekee caasaa keessa hanqinoota jiran sacca'ee ilaaluutu irra jiraata. Ilaalaas jiru amma wanticha jalqabamee jira. Caasaa isaas sirreessuun irra jiraata. Mootummaa wajjin jiraata faallaa mootummaa warra deemus uumaan barbaachisu. Biyya kana keessa buutee geeddaruutu irra jiraata. Namni sirnaan hojjechuun irra jiraata. Fakkeessitoota keessaa bahuutu irra jiraata. Asis achis warra ejjettu keessaa of qulqulleessuutu irra jiraata. Kun caasaa isaan ilaaluutu irra jiraata. Warra kiraayisisii naggaadota wajjin amman har'a irra jirutti nyaadhee boru maal na dhibee warra jedhu kana sirnaan ilaalee lo'aal warra hin taane kanarratti tarkaanfii fudhachuutu irra jiraata. Uummatas dhaga'uutu irra jiraata. Isa kanarratti I think itti deemallee jiru leenjii kaappaasitii buildingiidha. Kaappaasitii buildingii taansee tarkaanfiidha. Bakka tarkaanfiin hin jirretti kaappaasitii buildingiin hin mul'atu. Bakka sirreeffamni hin godhamnetti yeroo hunda ittimuun gurra nama furdisa. Hittimta, ammas hittimta, borus hittimta, iftaan garuu nama hittimtu, nama si dhaga'u nama biraa fiddee iddoo kaa'utu sirree uummata dhaga'uun namarra jiraata kan jedhuun qaba. Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Birgeedar Jeneraal Haayiluu Gonfaa yaada bal'aa nuuf kennitaniif maqaa daawwattoota keenyatiin guddaa isin galateeffanna. Ulfaadhaa. Ulfaadhaa fayyaa ta'aa irraa keessan.